Ashama harka fuunee hordoftoota YouTube channel kiyya jala jirtan akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraattanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin faana haa jiraatu isiniin jedha. Warroonni YouTube kiyya jala jirtan hedduu isin jaaladha naaf jiraadha bakka jirtanitti isiniin jecha. Warroonni maatii kiyyan ta'in saada tuubee jechuudhaan gara maatii kootti seenaa taa'aa isiniin jecha. Akkasuma har'a viidiyoo takka qabadhee dhufee isinii jira jechuudha. Inshallah haga isa dhumaan faana tura. Like share naaf godhaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo bareedduu takka qabadhee dhufee na hordofaa jedha inshallah. Akkasumas ani YouTube channel kiyyaaf haaraa waan ta'eef waa takka irratti dalagaallee hin jiru haga silaa inshallah duraaf waa hedduu irratti dalagaadheetiin abdadha yaada qabaa inshallah. Rabbi yaada kenna hunda bakka nu haa gayu. Asumaan kara barnoota kootti ce'a har'a barnaamija tokko qabadheetiin dhufee jira. Innis lee inni namoota yeroo baay'ee akkaataa mallattoo subscribe jedhamtu viidiyoo irra kennee ideetti godhannu warri jedhu hedduutu jira. Garuu nuti haa beekuu baannu malee warri jedheetiin dadhabee ideetti godhachuu wallaalee hedduutu jira jechuudha. Viidiyoo waraaban kana jechuudha akkaataan ideetitti godhatan hedduu nama cannaqa jechuudha, hedduu nama ceenqa jechuudha warra hin beekne fi mallattoo subscribe irra kaayachuun hedduu nama dhiba. Mallattoo subscribe tana like tana akkami irra kaatanii warra jedhuuf jechuudha. Karaa salphaa ta'een gadi buufanneetiin irra kaachuu dandeenya jechuudha. Isiillee barbaaduudhaaf amma Play keessa seennet maqaa kanatti barreeffanna jechuudha. Mee anti seenayyuu ani kunoo gadi buufadhee qaba kunoo asitti hin argitan jedheetii yaada maqaa kana barnaamija kanaan argitan jedhee yaada. Play keessa seentanii itti barreeffattanii gadi buufattanii erga gadi buufattanii banattanii geessitanii booda barnaamija kana keessa seentan jechuudha. Erga seentanii akkaataan isaa akkuma YouTube'ti jechuudha. Fakkiin isaa fakkima YouTube'ti. Seentanii booda itti barreessitu. Subscribe jettanii itti barreessitu. Subscribe jettanii yoo itti barreessitan isinii ba'a. Yoo akkanatti isinii ba'e kunoo jala kanatti ni jira jechuudha. Subscribe bitoom kan jedhu kun isinii ba'a jedheetii yaada. Isa sadaffaa kana jechuudha. Isa sadaffaa kana guutuu kunoo inni argitan jedhee yaadaa jira. Isa san irratti barreeffatan jechuudha. Irratti erga barreeffatanii booda gaxxuuxan. Gaxxuuxanii maal isinii fidaa ofsaan eeggadha. Kinoo kana isinii fida jechuudha. Isa kanniin isinii fida. YouTube like subscribe jedha. Kuno YouTube like subscribe jedha jechuudha. Isa kana isinii fida. Kuno kuni kama nuti barbaannu jechuudha. Aynata hedduun jechuudha. Aynata isin barbaadaniin. Ka keessaa sitti tole, ka keessaa das jedhe gadi buufattee muuziqaa keetirra, viidiyoo keetirra kaayattee share godhachuu dandeessa jechuudha. Kasitti das jedhe keessaa gadi buufatte. Ani amma fakkeenyaaf kamiin gadi buufadhaa keessa ani hedduu gadi buufadhee qaba tokkochuma gadi buusee isin argisiisa. Mi'aan isin jalqaba tana gadi buufadha. YouTube like subscribe teettona gadi buusa jechuudha. Isi tana gizee hedduu gadi buusellee isi san gabbuusa. Isi tana gubbarratti garagaltu takka xiyyaara garagaltee dhaabatte tana ni argitan jedhee yaada. Isi tana gadi buustan jechuudha. Isi tana gaxxuuxanii yoo jettan doolaar gootu jechuudha. Doolaar jedha. Doolaar jedhamu viidiyoo jawwaala kiyya illee yeroo gadi tabalaashaadha maaleesh. Akkas gootanii amma isinii fidaa. Obsaan eeggadha maaleesh. Kunoo nuu fidee jira. Kunoo as keessatti ni argitu, asitti ni argitu. Audio jedha, viidiyoo jedha. Bakka lama qofatti viidiyoo jedha. Isin amma viidiyoo isaa barbaadanii audio irratti osoo hin barbaadin sagalee isaa qofa osoo hin barbaadin isin guutuu isaa barbaadan jechuudha. Isa viidiyoo jedhu kanarratti gaxxuuxanii. Isa viidiyoo jedhu kanarratti yoo gaxxuuxan doolaar isinii ta'ee gaalarii keessarratti isinii bu'eetiin jira jechuudha. Dhiifama waliin jawwaalli kiyyallee akka tokko. Amma gaalarii keessatti ni argattu. Isa san gaalarii keessa ni argattu. Gaalarii keessa seennee yoo laallu mee gaalarii kiyya keessa seeneetiin isin argisiisa inshallah. Gaalarii keessa yoo seennee laallu aynata barbaanneen jira jechuudha. YouTube kinoo jechuudha. Aynata meeqan gadi buusee qaba kun waan jechuudha. Aynata hedduun gadi buuseetiin qaba jechuudha. Gaalarii keessatti gadi nu bu'eetiin jira jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo tokko ideet godhu yoo barbaanne
Chrome teettona keessa dhufna. Chrome teettona keessa dhufna. Isii bira dhufnee yoo jennu yaa Allah jawwalli kiyyallee na azabe wallahi. Akkanatti fiddanii isa san keessa seentanii viidiyoo fiddanii as keettanii erga viidiyoo fiddanii as keettanii booda as seentan jechuudha. Amma isii tana xuuxanii mallattoo subscribe san irra galchuudhaaf jechuudha. Miidiyaa tana xuuxanii isii tana jechuudha. Miidiyaa tayyannu tana tuu'inee yoo jennu kinoo kan ugadduuchine kunoo keessatti nu bayeetin jira. Asitti kunoo ni jira jechuudha. As keessatti barbaadan maratanii irra kaa'achuu dandeessan kunoo jechuudha. As keessatti barbaadan marat ay keessa isii tana filadheetin jiraani takka filadhee jira jechuudha. Takka san filadhee asitti fidee irra kaa'adha. Amma mallattoo isa duubaa kana akkamitti balleessinaa? Mallattoo isa duubaa kana akkamitti balleessinaa waan kanarraa yoo jettan asuma dhuftan tanuma dhuftan ilaala asuma akkan ol harkiftan jechuudha. Ol harkiftanii yoo akkan ol harkiftan isii tana argitan jechaadha. Isii tana argitanii isii tana isii Chromaax jettu tana argitanii isii tana xuuxanii achi booda isii tana akkana xuuxanii akkana gargalchitu achi booda raa'iti tana irra keettu achi booda irraa badeetiin jira jechuudha. Irraa badee jira jechuudha. Akkasumatti asitti illee kun waan kaadhee jira. Dura viidiyoo kana ideet godhutti jira waan ta'eef isumatti deebi'ee ideet godhe jechuudha. Asuma fiddanii garaacha yoo seentanillee siisitanii tumaan fiddanii aynata biraatiin asuma akkanuma isiistanii kanumarraa jechuudha. Kanarraa fiddanii akkana siisan harkiftanii as harkiftanii as yoo geettan deebitanii tumaan miidiyaa isii jettu tana isii tana gaxxuuxanii yoo jettan akkanumatti isinii dhufa. Isii miidiyaa jettu san gaxxuuxanii ufumaan irratti isinii gala jechuudha. Kanaaf amma an itti galfadheetiin jira. Isii sanillee garaachaa balleessee jira. Mi'a matakkaa irratti gadhoofe isin argisiisa. Irratti gadhee isin argisiisa. Kunoo akkanatti dhufeetiin jira jechuudha irratti. Okay. Amma akkuma kana isii tana yoo gadi siisuu eddan yookiin achi siisuu eddan yookiin os siisuu eddan gara barbaadda yoo galfachuu eddan kinoo akkanatti harkistanii galchitu jechuudha. Isin ayin siixillee asis dhiyeessuu hin dandeettan akkatti kunoo ayis dhiyeessitanii galfachuu hin dandeessu. Akkanallee osiistanii galfachuu hin dandeessanii akka barbaadanitti jechuudha. Kanaaf isii tana raayitii gootan. Amma maqaa keenya akkamii irratti ideetti godhanna? Baha qubeettaa tana dhaayixan jechuudha. Baha qubeettaa tana dhaayinee maqaa keenya asitti barreessina. Saadaa tuu kan jedhu kana okay irratti godha. Asitti maqaan kiyyanaaf dhufee jira kunoo. Maqaan kiyyanaaf dhufee jira akkanatti ta'e harkisee ayisiifadhee akkana jala gadi buutee jalatti gadi siisee asis guddisee hodhe sa'aadattuu jedhu kunoo jalatti naa dhufeetiin jira. Waan barbaadan viidiyoo barbaadan amma bakka tana xuuxanii bakka adii tana yoo xuuxan qalamii isinii filata jechuudha. Qalamii bilbila keessanii isin andiima kana irratti gaxxuqeme yookiin ka jidduu kanatti gaxxuqeedhu isa kana filadheetiin jira. Bifa kana irratti raayitii godheetiin jira jechuudha. Kunoo qalamiin naa dibamee jira jechuudha. Maqaa qalamii kiyyaa kana okay raayitii irratti godheetiin jira. Achi booda kalaas deebi'ee as harkisadha. Wal qixxeessa. Viidiyoo kiyyaan wal qixxeessa jechuudha isa kana. As butee haga isa dhumaallee butee haga isa dhumaa yoo haa ta'uu barbaade butee akkasumatti wal qixxeessuu danda'a jechuudha. Okay achi booda raayitii irratti godhanna. Achi booda hojjetamee jira kunoo dalagameetiin jira. Akka nu barbaannetti ideet nu ta'eetiin jira. Mallattoon subscribe illee irra nu galeetiin jira jechuudha. Amma eegasi galaarii bilbilaa keenya keessatti gadi buufanna. As tana tuuneet galaarii bilbilaa keessatti gadi buufanna. Achi booda YouTube irratti share goona jechuudha. As dhufnee yoo jennu immoo bakka tana argitantii asiin 30 irra jirti. Gizee gadi gannaan buusu na dida. Isii sana asiin akkan ol harkifnee asirratti galchina kunoo. Ni argitan jedhee yaada. Isii sana ol harkiftanii jechuudha asirratti galchitan. 480 faata ittaan irratti galchitanii yoo ittan gadi isinii buusa dheetii yaada. Okay isii irratti galchan amma jala tana tuqa jechuudha. Isii tana yoo tuqe akkatti naa dhufa. Isii tana tuqa jechuudha.
yeroo baay'ee na dida gannaan buusu kun asitti amma doolaara asitti amma kun gannaa buusaa jira. Yoo inni gannaa buuseetiin geesse gaalarii kiyya keessa seenee gaalarii kiyyarraa gara yuutuubii kiyyaa sheer godha. Achi booda kalaas rakkoon tokkollee hin jiru jechuudha. Haaluma kanaan viidiyoo barbaadan dalaydanii viidiyoo keessan ofii keessanii dalaydanii irratti ideet godhachuu dandeessanii isiniin jedha obboleewwan tiyyaa. Waan akkasiisanii homata akka haaluma salphaadhaanii ana yeroo duraatiif baay'ee na dhibee ture garuu amma haala salphaa ta'een jechuudha. Barnaamij isan gadi buufattanii barnaamij isan keessa seentanii barreeffattanii yottan yuutuubii keessan keessatti illee barreeffachuu dandeettanii garuu yuutuubii kaan irraa akka layyootti gannaman bu'u waan ta'eef yuutuubii sirba homa isinii gadi buusu kana banattanii isa keessa barreeffattanii isa keessa gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Yoommoo yuutuubiin keessan kan itti fayyadamaa jirtan kunuu doolaara isinii ka godhu taate gaalarii keessan keessatti rakkoon qabu jechuudha. Akkasii amma haa gadi bu'u eegee gara yuutuub kiyyaatti dabarsaa achirraa laalladhaati isiniin jedha obboleewwan tiyyaa inshaallah yeroo biraatiif viidiyoo kana caalu waan kana caalu barnoota kana oliitiin isinii qabadhee isinii dhufaa inshaallah nafaana turaa isiniin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.